Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.3 mudatuun himame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufneetiin jira. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan asumaanis naffeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessanis karaa koomentiin nu biraan gaha. Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.3 mudate. Kaleessa galgala kana naannawa sa'aatii 2 fi daqiiqaa tokkotti Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.3 mudachuun Yuunivarsiitiin Finfinnee beeksisee ture. Hollannaa isa magaalaa Finfinneetti dhagahamus himameera. Naannawichatti kirkira lafaan hammaan gara ta'e irra deddeebiin mudachaa jiraachuu Yuunivarsiitii Finfinneetti itti gaafatamaan kutaa barnootaa seesmoolojii Piroofeesar Attaalaa Ayyalan faanatti himaniiru. Guyyaa kaleessaa waaree booda sa'aatii 11 fi daqiiqaa 27 irratti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.2 galmeesse mudatee turuunis himameera. Akkasumas galgala sa'aatii 2 fi daqiiqaa 1 irratti ammoo reektar iskeelii 5.3 mudachuun himameera. Kana malees halkan keessaa naannoo sa'aatii 9ttis reektar iskeelii 5.6 kan mudate yommuu ta'u, kunis kan hangammaatti mudate keessaa isa ol aanaa jechuunis galmaa'eera. Fayyadamummaa hawaasaa kallattii hundaan mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuun himame. Naannoo Oromiyaatti kallattii hundaan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuun himame. Jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraan magaalaa Maayaatti hojiiwwan misoomaa inisheetiivii garaagaraa daawwateera. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalonni wabii nyaataa mirkaneessuu cinatti giddugala diinagdee fi madda carraa hojii taasisuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Ayyaana qillee irratti qaala'insi gatii akka hin mudanneef hojjetamaa jiraachuun himame. Ayyaana qillee sababeeffachuun qaala'insi gatii oomisha qonnaa akka hin mudanneef hojjechaa jiraachuu yuuniyoononni qonnaan bultootaa himan. Yuuniyoononni qonnaan bultoota Amboo fi Liiban ibsa kamisa darbee gaazexeessotaaf kennaniin yuuniyoonii kanneen naannoo Oromiyaatiif akka Oromiyaan alattis oomisha qonnaa gatii madaalawaan dhiyeessuun rakkoo qaala'insa jireenyaa oomisha qonnaa furuuf qooda fudhattoota garaagaraa waliin hojjechaa jiraachuu himan. Dura taa'aan boordii yuuniyoonii qonnaan bultoota Liiban obbo Alamuu Rafeeraa gama isaaniitiin akka himanitti yuuniyoonichi dhaabbata aantummaa uummataatiif oomisha qonnaa qulqullinaan baay'inaan gabaadhaaf dhiyeessaa jirudha jechuun himaniiru. Yuuniyoonichi waldaalee bu'uuraa 122 fi miseensota 41,500 akka qabu eeranii ayyaana qilleetiif zayitii midhaanota garaagaraa fi akkasumas kan waldoota biraa waliin hojjetaa jiraachuun himaniiru. Yuuniyoonichi ayyaana qofa irratti osoo hin taane yeruma hundaa waldaalee bitattoota Finfinneef oomishaalee qonnaa dhiyeessaa jiraachuu himanii Finfinneetti qixa barbaadamuun oomisha dhiyeessuu akka danda'amuuf mootummaan iddoo mana kuusaa itti jiraachuu akka mijeessuu gaafataniiru. Hojii gaggeessaan itti aanaan yuuniyoonii Amboo obbo Mangistuu Guutuu gama isaaniitiin akka jedhanitti yuuniyoonichi dhiyeessii irratti muuxannoo baroota hedduuf kaapitaala qarshii miiliyoona 600 ol kan qabudha jechuun dubbatanii qaala'insa gatii furuuf oomisha dhiyeenya kana qofa osoo hin taane baay'inaan oomishuun murteessaa ta'uu himaniiru. Yuuniyoonii gama oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuunis makaanaayizeeshinii qonnaa fi wantoota barbaachisan qonnaan bultootaaf dhiyeessuun sanyii filatamaa beeyladaa fi kan sanyii midhaaniis dhiyeessuun barbaachisaa akka ta'e himaniiru. Daawwannaan keenya magaalota Chaayinaa muuxannoowwan misooma kooriidarii magaalaa keessatti hojjetamaa jiruuf galtee nuuf ta'a jedhan adde Adaanech. Daawwannaa keenya magaalota Chaayinaa Naanjingii fi Yaanjoongootti gooneen muuxannoowwan misooma kooriidarii magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jiruuf galtee ta'uu danda'u hedduu arganneera jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee. Daawwannaa guyyoota lamaaf Chaayinaa Ji'aansuuguutti taasisaniin magaalaa Yaanjoongiitti barreessaa CPC obbo Wang Jinyaan waliin mari'ataniiru. Dabalataan dura taa'aa tumsa diinagdee fi teeknikaa idil addunyaa obbo Soonik Jimboo waliinis akka mari'atan himaniiru. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ibsa isaanii keessatti daawwannaan kun misooma kooriidarii irratti galteewwan misooma kooriidariif ta'an kan akka muuxannoo qooddachuuf ta'uu eeranii pirojektoota gurguddoo qarqara lagaa magaalaa irra deddeebiin misoomsuu fi karoora amma manneen jireenyaa bal'inaan ijaaramu karoorfanne muuxannoo galtee danda'a jechuun himaniiru. Teekinooloojiiwwan ijaarsa pirojektoota saffisaa fi qulqullinaan hojjechuuf dandeessisan pirojektoota qonnaa magaalaa qulqullinnaa fi baay'inaan hojiirra oolaa jiran daawwachuu isaaniis himaniiru. Teekinooloojiiwwan ijaarsaa fi beekumsaawwan biroo daawwannaa isaanii keessatti akka argan himaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Mootummaan Sooriyaa haaraan kaarikulamii barnootaa jijjiiruun isaa yaaddoo uumuun himame. Sooriyaa keessatti aangawoonni haaraan islaamummaan durfaman osoo hawaasa garaagaraa irraa yaada hin dhagahin kaarikulamii barnootaa irratti jijjiirama gochuuf murteessuun isaanii yaaddoo biyyattii keessatti uumuu warri dhihaa himan.
Fuulli feesbuukii ministeera barnootaa mootummaa ce'umsaa kaarkulamii barnootaa haaraa umrii hundaatiif qophaa'e maxxanseera. Innis irra caalmatti islaamummaa kan hammatu yommuu ta'u gosoota barnootaa hunda keessaa immoo kan waa'ee bara Asaad eeruun kamiyyuu haqameera. Jechi saba ittisuu jedhu kanneen jijjiirama keessaa tokko yommuu ta'u kan rabbiin ittisuu jedhuun bakka bu'uun himame. Ministeerri barnootaa Naazir Alqaadirii tarkaanfii kana xiqqeessuun kaarkulamii bu'uuraa kan hin jijjiirre yommuu ta'u hanga koreewwan addaa garaagarummaadhaan fooyyessuuf hundeeffamanitti akkasumatti kan itti fufu ta'uu dubbatan. Waaqoliin dur Sooriyaa keessatti waaqeffatamaa turan akkasumas fakkiin siidaa isaanis kan haqamu ta'uu dubbataniiru. Barbaachisummaan gootittii guddittii Sooriyaa giiftii Zeenoobiyaa kan jedhamtu kan bara taateetti jaarraa Roomaa keessa Paalmaayiraa bulchaa turtee gadi xiqqeeffamuun fakkeeffamteerti jechuunis barreessitoonni garaagaraa qeeqaa jiru. Barri Asaad walaloowwan Bashiir al-Asaadii fi abbaa isaa Haafiz dabalatee guutummaa guututti kaarkulamiiwwan kanneen keessaa baafamuudhaan gorsiiwwan afaan Arabaa keessaa haqamaniiru. Israa'el hoogganaa hospitaala Gaazaa Abuu Saafiyaa to'achuu mirkaneessite. Israa'el hospitaala Gaazaatti Daayireektara Dr. Hussein Abuu Saafiyaan kan jedhan kana dura dhaabbata miti mootummaa biyya keessaa tokkotti dhimma isaanii akka hin beekne erga himanii booda dhimmi nageessummaa isaanii yaaddoo kaasee ture amma garuu harka isaanii jiraachuu Israa'el mirkaneessiteerti. Ibsa raayyaa ittisa biyya Israa'el IDF gabaaseen Abuu Saafiyaan amma tana humnoota nageenya Israa'eliin qaamaan qoratamaa jiraachuu dubbataniiru. Ibsichi burjaajii kanaan duraafillee ibsa osoo hin kennine garuu shororkeessaa ta'uu fi hidhattoota Gaazaa keessatti Israa'el waliin wal waraanaa jiran keessatti Hamaasiin sadarkaa jalqabaa kan qabu jedhamuun shakkamuu isaatiin qoratamaa jiru. Dr. Abuu Saafiyaan yeroo waraanni Israa'el dhukkubsattootaa fi hojjettoota wal'aansa fayyaa akka kaaba Gaazaatti hospitaala Kamaal Adwaan keessaa bahaniif dirqisiisutti to'annoo jala kan oolfame ta'uun himame. Waraanni Israa'el Hamaas achi keessatti socho'aa jechuun iddoo hospitaalichaa himateera. Kamisa darbee hidhattoonni kunniin gama isaaniitiin akka jedhanitti Haakimoota mirga namoomaa Israa'el nama dhuunfaa gaafii keessa jiru kana hidhamuu yookaan to'atamuun isaa wanti agarsiisu hin jiru jechuun deebisee ture. Gareen haakimootaa kanneen ammoo gaafa kamisa darbee mana murtii ol'aanaa Israa'elitti iyyata dhiyeessuun bakki Dr. Abuu Saafiyaan jiru ifa ta'uu qaba jechuun gaafatanii turan. Manni murtichaa IDF akka ajajamuuf torbaan tokko dura ibsa kennee turuun yaadatama. Gama biraatiin ammoo itti gaafatamtuun dhaabbata Amnesty Aginaas Kaalamard kan jedhamtu akka kanatti aanga'oonni Israa'el bakka inni jiru hatattamaan ibsuu akka qaban gaafattee turte. Isheenis Israa'el hojjettoota eegumsa fayyaa Filisxeemota dhibbaan lakkaa'aman himannaa yookaan ajaja mana murtii malee Gaazaa keessatti hiitee jirtu jechuun dubbatteerti. Israa'el hojjettoota eegumsa fayyaa Filisxeenota dhibbaan lakkaa'aman Gaazaa irraa himannaa fi ajaja tokko malee to'annoo jala oolchuudhaan dararaa fi haala nama yaaddessu keessatti hirmaachisaa jirti jechuun dubbatameera. Israa'el ammoo namoota to'annoo jala jiran haala hamaadhaan akka hin qabne haalteerti. Yaaliin pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa hidhuuf taasifame fashalaa'uun himame. Poolisiin Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaafaman hidhuuf yaalii sa'aatii 6 taasiseen osoo hin milkaa'in hafuun ibsameera. Kunis eegdota pirezidaantichaa waliin muddamni cimaa waan ta'eef jechuunis dubbatame. Yoon Suuk Yool aangoo isaanii sirnaan akka hin fayyadamne akkasumas mootummaan fincila kaasuuf yaalaa jira jechuun qoratamuu isaa ni beekama. Sochiin isaan labsii muddamaa labsuuf taasisan yeroo gabaabaaf turuu rakkoo siyaasaa uumeera. Eegasii booda paarlaamaan biyyattii aangoo irraa buqqisee waajjira kamiyyuu keessatti akka hin hirmaanne dhorkeera. Erga siyaasa mana murtiitti akka dhihaatan gaafatamanii booda diduun isaanii manni murtii Seewul keessatti argamu akka isaan dhihaatan ajaja kenneera. Zeleniskiin Tiraamp hoogganaa murteessaa Putiin dhaabuu danda'u jechuun jajate. Pirezidaantii Zeleniskiin akka jedhanitti Tiraamp nama waraana ji'oota 34 ture xumuruuf dhiibbaa uumuu danda'u qofa jechuun kaaseera. Mariin kun yoo milkaa'us yeroo fudhachuu waan danda'uuf waraana Raashaa baha Yukureen keessa tarkaanfachaa jiru dhaabuu irratti kan xiyyeeffatan ta'uu pirezidaantichi himaniiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin akka jedhanitti pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp hoogganaa murteessaa pirezidaantii Raashaa Vilaadimir Putiin nurraa dhaabuu danda'udha jechuun kaasaniiru. Ji'a darbe gaaffii fi deebii televezyiinii Yukureen waliin taasisaniin baha Yukureen keessatti tarkaanfii waraanaa Raashaa mudachaa jiraachuun himaniiru. Zelenskiin hooggantoota guyyaa dhaloota Tiraamp booda Washington daawwatan keessaa tokko ta'eera. Gaaffii fi deebii kana keessatti pirezidaantiin Yukureen Putiin Yukureen waliin mari'achuun kufaatii akka ta'etti yaadu sababa kanaan mariin yeroo fudhachuu mala jechuun garuu Doonaald Tiraamp Putiin nurraa dhaabuu danda'a jechuunis kaasaniiru. Pirezidaantichi bu'a qabeessummaa fi gahumsa Tiraamp irratti amantaa qabaachuu isaanii ibsanii
Keessattuu baha Yukureen keessatti tarkaanfii waraanni Raashaa dhaabuuf humna namaa fi meeshaa waraanaatiin waraana cimsuun aantummaa akka qabu kaasaniiru. Bulchiinsi Tiraamp yeroo dhihootti dhimmoota waraanaa kana xumuruu danda'an irratti gorsa kennuuf Raashaa waliin hariiroo uumuu akka jalqabus dubbatanii turan. Mooskoon mariidhaaf banaa ta'uu irra deddeebiin kan dubbatan pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin mariin kamiyyuu bu'aa ba'ii Raashaan waraana kana keessatti galmeessitee fi naannoleen Yukureen 4 Raashaatti dabalamuu ishee tilmaama keessa galchuuni jedhan. Akka Zeleniskiin jedhanitti Yukureen nagahaa kan argachuu dandeessu michoota ishee irra deebiin wabii nageenyaa cimaa argachuu jechuudha. Kunis gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa neetotti makamuudhaan wabii kanaaf ragaadha jechuun dubbatan. Bara 2019 kan filataman Zeleniskiin haga biyyattiin labsii yeroo muddamaa jala jirtutti filannoon haaraan geggeeffamu akka hin dandeenye irra deddeebiin kan dubbatan yommuu ta'u, haalli yommuu eeyyame booda irra deebiin dorgomuu akka danda'anis kaasaniiru. Tiraamp akka hojjetee mallaqaan dhoksuu yaaluu irratti himanta dhihaate murtee dhihaachuuf jedhame. Doonaald Tiraamp mallaqa kaffalee akka hojjetee ukkaamsuu irratti himanni irratti dhihaate osoo bara haaraa kanatti kakuu seenee hojii pirezidaantummaa isaa hin eegalin dura akka murtee argatu abbaan seeraa tokko dubbate. Abbaan seeraa kun Zo'aan Meerkaan kan jedhaman yommuu ta'u, Tiraamp irratti adabbiin hidhaa yookiin maallaqaa akka muramu akka hin dandeenyee fi bakka isaa haala jiru ilaalcha keessa galchuudhaan akka gadhiifamu adabbii jechuun murtee dabarsuu akka danda'u ibseera. Pirezidaantiin reef filatamee hojii eegaluuf jedhu kun qaamaan yookiin viidiyoodhaan dhaddachatti dhihaachuu akka danda'u ibseera. Pirezidaantiin filatamu kunis akka carraatti fayyadamuudhaan himata kana irratti baname hunda kuffisuu yaaleera. Namoonni Tiraampiin deeggaran tokkos abbaan murtee kun murtee dabarsuudhaaf murteessuu isaa balaaleffataniiru. Himannaan bu'uura seeraa hin qabne kun amanamummaa kufaa ta'uu qaba jechuun pirezidaantichaaf falmaniiru. Tiraamp dhihoo kana himata irratti dhihaate waakkachuun ibsa kenne keessatti dhimmichi bara aangoo isaa kan waliin turuu fi bulchiinsa isaa dhabamsiisuu danda'a jechuun eereera. Abbaan seeraa gama isaatiin akkaataa sodaa Tiraamp salphisuu danda'uun adabbii laaffisuu murtee kennuu irratti yaada dhihaate tole jechuun isaa ibseera. Yaadota dhihaatan keessaa tokko hanga Tiraamp bara aangoo isaa 2029 xumurutti umriin isaa waggaa 78 hamma guututti murtee kana tursiisuu akka danda'u kaaseera. Yookaan ammoo murtee adabbii hidhaa keessatti hin hammatamne dabarsuu kan jechuunis jijjiire. Tiraamp homaa milkaa'uu fi yoo baatellee garuu mirga himatamuu dhabuu akka qabu kaasuun falmeera. Adoolessa darbe manni murtii ol'aanaan biyyattii pirezidaantonni bara bulchiinsa isaanii yakkoota ifatti raawwatan irratti himata irratti dhihaatu ilaalchisuun mirga himatamuu dhabuu akka qaban kaasaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya ammaaf qabannee kanan gammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.